fuunee jirra jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota maatii kootii bakka jiraattan. Ammas dabraa jiraadha nagayaa fi rahmanni rabbii bakka jirtanitti isin bira haa jiraatu jecha barumsa xiqqaa tokkoon qabadhee isin dhiyaadhee haga dhuma viidiyoo kanatti nu waliin tura ofiis irraa barattanii keessattuu warri Su'uud Arabiyaa jiraattan shari'aa zeenii qabattan waa'ee shari'aa irratti wal qabata siim kaardii jechuudha. Siim kaardii hoggaa maraa qarshii nama duraa fudhattu yookaan majjaana ifiin hiitu yookaan qarshii keessaa dhaban waa'ee adda addaa tasiimiitii wal qabatee waan wal barsiifnu qabna. Haga dhuma viidiyoo kanatti yoo laalte irraa fayyadamuu malta. Akkasuma osoo gara barumsaan dabrin dura YouTube keenyaaf warri haga ammaa maatiin tahin maatii tahaa jechaa akkasuma gubbaa tanarratti abbaa bareentoo jechuudhaan haala kanatti barreeffattanii maatii nuu tahaa isiniin jenna. Barumsa adda addaa mudannoo adda addaa waan ganaa irratti wal barsiifnu waan adda addaatu jira. Ji'a tokko keessatti maatii namaa 150 horatuuf deemna yoo rabbi je'e. Warri haga ammaa duratti maatii nuun ta'inillee akka maatii nuu taatan kabajaan isin gaafanna. Akkasuma koomentii yaada qabdanillee koomentii teessan jala nuu koomentii jala nuu kaaya laayikis nuu godha waliifis qooda gara barumsa keenya waliin dabarra. Akkasuma warri jalqaba warra hoggaan majjaana siimiin isaanii akkuma majjaana kaardii itti naqatanii osoo isaan hin barbaadin yookaan akka kaardiin keessa teessuuf yookaan majjaana ji'aa inni hidhatu barbaadee majjaana torbaanii jalaa hiitu ka inni majjaana torbaanii hidhatu barbaadee majjaana ji'aa jalaa hiitu waa'ee akkanaa kanaa wal qabatee barumsa gabaabaa isaatti isin garsiisa. Ammallee kama hoggaa namni sirratti bilbilu qur'aana taatee du'aa'ii taatee sirba garagaraa taatee shari'aa teetirratti hidhamee ji'aan qarshii 5 sirraa fudhattu jira. Isii sanillee ifirraa hidhuuf ammoo tawaa yookaan liqii sirraa qabdu shari'aan tun liqii amma namni keenya irra guddisee waraqaan qabu siimii tan akkanumaan bakka argee bitata. Wanni beekuu qabnu irra guddisee shari'aan tun takardii nyaattu tana majjaana keessumaa fudhattee akkanumaan ustu tun liqii if keessaa qabdi. Akkaataa liqii san itti firraa cufanii fi kanallee waliin ilaalla. Osoo oduu isinitti hin baay'ifne gara barumsa keenyaa dabarra. Miseejii keessa seenna. Miseejiin isa kana akkuma waliin beeynu miseejii keessa waliin seenna. Miseejii keessa hoggaa geenye fakkeenyaaf akkaataa majjaana torbaanii zeenii majjaana torbaanii hoggaa fedhii keetiin malatti sirraa hiitu sii hiitu ifiin hiitu akkaataa itti firraa cufaniin isin garsiisa. Jalqaba irratti 9 goona. Sorry ifama asee tana as dhufna akkuma majjaana hidhatuuti as dhufna. Jalqaba kanarratti 9 goona. Achi dabarsina gara achi aanu kanatti majjaana torbaanii tanamarraa ifiin fudhattu si galee qubee gugurdaadhaan baa caagooneeti takka duwwaa ka addaan hin siisine akkanatti itti ergitaa jechuudha si galee gara gubbarratti akkanatti ergitaa gara jaaga'aanu ammoo akkaataa kanaan itti ergitaa jechuudha. Sigale hoggaa xumurtee irraa baate iddoo kanarratti dhoofta. Iddoo kanarratti hoggaa ati dhoofte ni fudhata barreeffama si erganii. Achi booda hoggaa sirraa hidhanii jiran jechuudha. Akka osoo kaardii itti naqne dura
osoo kaardii itti nayne itti ergita waan isinitti himuu deemu tana hunda osoo kaardii itti nayne gootan jalqaba isiidha achi booda kaardii teessan itti nayxanii waan feetan godhatu dandeessan. Kalammada warri zeenii taji'aa isin harkaa hidhattu osoo isin hin fedhin gara gubbatti 959 gootanii gara ga'aanutti ammoo akkuma kaanii baa gootanii caa guddaa gootanii takka duwwaa torba gootan sigalee akkuma jalqabatti itti ergitanii achi booda isinirraa hidhee jira jechuudha. Risaala nagaa isinii deebi'e isinirraa hidhee jira. Eega ofirraa hiitan booda kaardii teessan itti guuttatan. Ka sadaffaadha warroota majjaana akkaataa fakkeenyaaf ka majjaana intarneetaa ka warra yookaan majjaana intarneetaa adda addaa hidhattanii isinirraa majjaana san hoggaa hunda isinii hidhu koomentii jalatti yaada keessan naa keessanii isallee waliin ilaalla. Ammoo ta hoggaanii fi qarshii itti nayxan qarshii 5 hoggaa hunda isinirraa keessaa fudhattu jira. Akkaataan sun kunoo isa kana hoggaanii fi namni isinirratti bilbilu kaardii isinirraa nyaattu hoggaan namni isinirratti bilbilu sautii dhageessiftu jechuudha. Sagalee du'aa'ii taatee waan adda addaa taatee gootu sun hoggaa hunda qarshii 5 isinirraa muratti. Qarshii 5 yoo amma kaardii osoo itti naqinni ji'a 2 ta'e qarshii 10 si jalaa muratti. Isii sun isii sanillee ifirraa hidhuudhaaf gara gubbaa kanarratti akkana goota 17 18 gooteeti gara ga'aanu kanatti afaan arabiitiin qubee غين بريستان غين كيني نبيتني قبي غين بريستان ني مال الرتي ارجتني الله غين إلى ميقاتي كنا تربة كنا سديت غين غوتني الرتي ارجتني أتشبه سيدي اسم الرحيل أم تيجتو كبيراك ولي لالو kabiraka walillalu akkamitti akkaataa liqii yoo sirra jiraatte liqii san ifirraa cufuuf yookaan waan isin nyaattuuf sayyoo maqaa wallaalte kamajjaana siin hiine ka waan adda addaa si usumarraa qarshii fudhattu qofa 959 gooneeti 959 goone irratti bilbilla anamma wifi waan fayyadamuuf siimii keessaan qabu irratti hoggaa bilbillee kompiitarri si jalaa dubbata hoggaa kompiitarri siin haasa'ee ni obsita hoggaa kompiitarri siin haasa'ee si kompiitarri haasa'uu jalqabee ni obsita hoggaa inni xiqqoo haasa'ee irraa bahe lakkoofsa galtuuta hoggaa lakkoofsa galtuuta irraa baate kallattimaan ini lakkoofsa tokko tuqisiin ja'a ittuma dhiiftee 4 tuyxa walumatti aansitee 3 tuyxa itti aansitee 0 tuyxa achi booda teessee caqafattaa jechuu haga isaan haloo siin jedhani dhurru bi'ee siyaama akkuma namatti bilbileeti haloo hoggaa isaan siin jedhan rakkina akkaataa siimiin ta'e sirraa nyaattu gaafa siimiin ta'e sirraa nyaattu waanii wallaalee akkanatti na jalaa nyaatti falli isii maalii liqii namaan irra jira moo waan irra jira san naa himaa jettaani warra namni tokko isaan keessaa namni tokko waraqaa si gaafata irrumaa cufteeti itti deebiftee akkaataa kana gootee ittuma bilbilta nama birarratti sii bu'a sii himan rakkina waan isiin sirraa nyaattuuf yookaan liqaa hagana sirra jira amma kaardii hagana sirratti hafi hagana itti guuti siin jedhani gaafa haga san itti guuti sirraa cufamti siimiin ta'e qarshii keessatti dhiifattee yookaan akkaataa itti firraa cuftu waanii ma'anaa isiin qarshii teessan nyaattuuf sii himanii akkasitti shari'aa ta'e baabaa qarshii itti naqattee ji'a keessa sii teessee feetu akka fedhe godhuu malee shari'aan akka feete sin godhini irraa fayyadamaa tahi wanni isiniin galee yoo jiraatte koomentii jalatti yaada keessan nu qooda waaniif isiniin galee yoo jiraatte koomentii jala nu kaayaa yoo viidiyoon kun isinitti tole hiriyoota keessaniif sheer godhaa laayikis godhaa nu jajjabeessaa maatii nuuf tahaa isiniin jenna haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaya keessa jiraadhaa.